cabaa an guyyaa lama yoo bultee jaarsa keetii waliin ati biyya jiraattee ati galtee yoo jaarsa kee kanaa waliin baatii lama teesse an mataan hin gaggara galee dhaabbadhaa Hamzaan jaa jecha jiru santu na jechisiisee dheetti yaanni ishii. Gaafa akkas jettu booniyyee it is normal no kuni waan godhamaa jiru waan haarawaa miti rakkoota kan qabu jechuutti feeteeti moo Hamzaadhaan maaf cinqitaa jechuu barbaadeeti maaliif dila kana mara akkas jettaa jechuu barbaadeeti bakka tana sirriitti ibsi. Qoymeena ergaa fi muuta ranka. Hamza ibsa akkasiin jedhe mataan gadi garagarte hin jenne gaafsan jalan ture jarri kun waliin hin jiraatanii jedhe tokkoffaa Ustaaz Hamzaan akkas jedhanii deebi'ee immoo inni maal jedhe jiraatan mataan gaafadhaa jee barannaa achiin jiraanis numa dhaggeeffataa ture san kenna yoo isaan baatii lama jiraatan ammataan dhaabbadhaa jennaan ishiin durmaanuu laal mee mutura haadhaatteetuma dhuftee laal aaran jechuudha aaran dhuftee ibeessisa jecha san akka ishiin jecha kun ishii jechisiise. Booni yemmuu tira haafadhume gaafii ishii dhiyeette mee akka haa uummataa ifa gootu. Maayikii yoo irraa banamuu dide buutee deebituu ni galchuun ibsa. Okay, buuseetiin deebisa kun. Buusee deebisa. Okay, ibsa waan Hamzaa san waan taangeesiin deebituu dubbadhu. Dubbadhe. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilmaan Oromoo addunyaarra jirtan hundi keessanuu. Waan obboleettiin teenya booniyyeen dumaashiin teenya dubbattee ka amma asitti walitti qabamneef akka ishiin dhiifama hawaasa gaafattuu fi malee waan san irra deebinee akka dubbannuuf osoo hin ta'in akka isinillee dhiifama gootanii fi dubbiin tun hawaasa gurree hedduu seentee ajandaallee ta'aa jiranii argitanii kanumaaf dhufnee nuti asitti mana obboleessa keenya walitti qabamne. Hamzaan sababa inni waan san jeefillee gaafadheetiin ture aboo dumaashii teenyaan akkana jette isiilleen waan Hamzaa sanii tokkositti miira keessa nagalcheette maali rakkoon jee gaafadhe inni sababni dubbateef sababa booniyyeen gocha san yookaan dogoggora san raawwatteef osoo hin tahin sababa gartee Ustaaz Mahammad Bayaan yeroo adda addatti dhufee ajendaa ta'uutiin aboo Harargeen isin maaliif nama kan hin hidhanne yeroo hunda akka ustaazittis dubbiin kuni na ilaallata akka Harargummatti illee dubbiin tun sababa isaatiin Harargeen tuqamaa jirti akka gartee waa hedduttis dubbiin san waan nan qanneefin Booniyya waa barreessine hirriiba dhabne wanni hin jeef dhimma keessaniif hirriiba dhabne wanni hin jeef sababa Mahammad Bayaaniif malee sababa gartee ishiitii fi inni isiin dogoggoruu dandeessi. Amma booniyya wanni itti hubatte sababa dogoggoruu isiisaniin sababa gartee viidiyoon gabbaateef saniif hirriiba dhabnee kajee itti fudhatte isiin. Inni immoo dhimma ustaazaati irratti. Ustaazni kuni maaliif akkana taha maaliif gartee hin adabanne kajuutu waan kana jechisiisee sababa isaatiin tuqamaa jirra. Barreeffamoota nama hedduu ogguun laalu Harargeen nama isaanii hin hidhatu namni hidhatuun jiruu akkanatti waa'ee hedduu nu kaasanii sababa kana ajandaa nama hedduu yeroo hedduu niin dubbadha ture dhimma isaanii kana wanni dhiiseefillee waanuma kanaafuu guyyaa san carraa harkadhee mubaarak naaf heree dubbadhu jennaaniin dubbadhe malee silaa dubbatuun barbaadu kanaafuu amma hojiirraan jira bakka tiyya bu'ii dhiifama naa je'iinii yoo jechi kiyya san isa yaamu kute yeroo duraanaaf ibsaa fi Hamzaan mana kana ture Hamzaadhaan barbaadu kute hojiirraan jira bakka tiyya bu'ii isiilleen dhiifama naa gaafadhu yoo natti mufatanii ani yoo isaan agartee qaceelanii ajandaa kana dhiisanii miidiyaarra gadi bu'anii lafatti waliin jiraatan ani gammachuu tiyyaa yoo gargaarsallee barbaachise akka ilma Oromootti gargaaruudhaaf qophiidhaa isiniin jechaa jira Ustaaz Hamzaanii akkan obboleeyyan kiyya inni wanni dubbateef dhimma biraatii fi miti waanuma gartee namni yeroo hedduu natti erganii monotaayi jalatti gartee meeshin na godhanii yaamanii bakka hundatti Hamzaa koo laaliin hanjaanii keessaan na barreessanii waa hedduu na godhanii kanaafuu waa'ee gocha isaa kana yeroo lama sadii irra deddeebi'ee
hatta sheekotiilleen dawwalanii nama kana gartee gorsinaan jaanii kanumaan waan sanna dubbisiisee jee jira isallee booniyyeelleen akka inni dhiifama gaafate beekuu qabdi isiilleen akka hawaasa dhiifama gaafattu itti naayimi jee kana wanni jiru. Booniyye si harkisee seenime. Please asumaanuu adaraa rabbii jaati obboleeyyan keenya dhiifama gaafattee ibsa baaniin tokko sana wanni gaafatte karaa wanti gaafii takka mubaarak gaafachuuf gargaarsi doonaa sababni maal akka dachite. Okay sanis ni gaafata please ilmaan Oromoo silaawuu isin yoo rabbiin isin geetti sharaftanii rabbii jaati waa'ee dhimma isaanii ammaan booda please yoo dandeenye haa gargaarru jara kana. Ustaazni kunis nama keenya nama Oromooti. Ustaaza qofaa miti namni gartee miidiyaa irratti yoo gargaarsa ta'es gargaarsi guuramaa fi jiru. Ustaazota 2 3 4 beeyna. Warra gartee walitti qabanii kaan fuusisanii kaan illee fuusisuuf deeman. Kanaaf isa qofarraan hin baane please yoo gargaaruun ta'e ni gargaara. Yookaan ammoo namni afaan gaarii nu sadaqaadha. Please rabbii isinuu meenqaa isin qabee obboleeyyan kiyya. Eega isaan dhiifama isin gaafatan dhufanii jechi isiilleen eega gartee isin mufachiise hunoo ulamaa'ii teenya. Yaa Oromootiyya yaa gartee xiqqaa fi guddaa dhiiraa fi dhalaa keenya dhiifama eega isiniin jette dhiifamni oofiin tarabbiiti ramadaanitti as deemu jira kun hojii ramadaana shaabaana keessa jirra piriis nama kana if jibbisiiftanii yoo maraatees wanni nuu godhu jiru nama kana maraachinaadha jalaa hafa koomentiin gaggaariin isin barreessitaniifis koomentii hamaan isin barreessitaniifis wanni isa godhu waa hammeenyaa malee waan gaggaariin gaammaa namni jeen harkaan jiru nama kana miidhuu malee wanni fayyadu jiru asumaanuu hadaraa Oromummaa akka irraa dhaabbattan maqaa Oromummaatii fi maqaa gartee Islaamummaatii maqaa Rabbiitiin isin gaafachuun barbaada galatoomaa. Galatoomii ulfaadhu Khadir warra keessa jiru gaa yaadan kannanne Hamza carraa akkaniif waan bareedaa kaasee Khadir silaa dubbiin aragga eegaa turrellee Hamza bira dhaqee waan jiru hundaa'u gaafatee inninis Hamzaan eegaa bareedaa akkasiin nuuf fide waan hedduu nama gammachiisu isiilleen ol deebitee waan gaafii ati gaafatte seeraan si deddeebistee haala raawwattu gaafiin ani qabu Mubaarak carraa si kanneetiin jira wanni isaa sana akkamiin fashalaa jedheen gadda. Waan sandeen gaddaa si qabattanii turtan isin eegaa turre. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan jirtu nagaa keessanii baga nagaa taatanii. Ni godhi ibsaa namoota biraa